Ada dute waaqayyo birmatu obboleetti gudee damdee waaqayyo birmatu ada keenya dute waaqayyo birmatu kandiga keenya dangalaasu waaqayyo nurraa dangalaasu kandiga keenya dangalaasu kandiga ada keenya dhugu waaqayyo nurraa dangalaasu dangalaasu wajin wandu kon ande waaqayyo gumaasa baasu Usuma lubbuun jiraanne nama guma haadha keenya baasu nu haa godhu. Ameen nama guma haadha keenya baasu nu haa godhu. Dhiira taate boor guma haadha keenya baasu taana natti nama miti. Wanti irratti hin galchine dursa koreen uumamee koree uumanii koreen nama sanaa achi bakka sana gahee sheer godhaa dhaggeeffadhaa bareechaati ergaa ijoollee ishii dubbadhu ergaa dhalattoonni koreen uumamee namni achi keessaa dubbifamee koreen nama shan ta'ee waliin deemee du'us du'ee bakka sanatti deemnee tooni akkasittiin nama sana fuuldura dhaabbachuu qabna malee har'a akkaawuntii dhuunfaa kootii irratti birrii naa galchitee annaqeetan itti kenna jedhee sobeesi burjaajessee asitti ati birrii hojjettee argatte sirraa fuudhee si ganuuf barbaaduan galee namoonni tokko akkaawuntii dhuunfaa laxxafanii koree akkanaa qabna koree akkanaa uumnee jirra jedhanii maallaqa namaa nyaachaa jiran kana nurraa dhaaba Oromoo yoo taatan kana dhaaba bakka hin barbaannu nuti maaliin maqaa ganda sanaatiinis maallaqni nyaatamee borumooyyuu waqqafama gandi sun waa meeqa nyaatama maaluma balleessine yaa rabbi maali wal dhaga'uu dadhabna Oromoo maal taatan maaluma goone kan hunda maallaqa keessa nam tokkicha akka akkaawuntii dhuunfaa irratti hin gashine na dhaggeeffadha ammas isinitti hima yoo ta'e koreen uumamee nama yoo taane karaa seera qabeessa ta'eedhaan haa gargaaramu uummanni hin gargaaramin jechuu koo miti garuu akkaataa qaba wanni hundumtuu seera mataasaa qaba wanni hundumtuu dursa booda kanatti deebitee tonii mari'atta malee har'a akkumaan olii gadi olola olii gadi guurree mana akkanaatti birrii sassaabbamu mana akkanaatti haa ta'u kana dhaabaa piliis dursa koree huumati akkaataa walitti dhiyaattaniin akkaataa walitti dhuftaniin koree huumati boru nama miliquu hin dandeenye nama erguuttuu miliquu hin dandeenye yoo ta'een alatti akkamittiin maallaqa abbaa tokko akkaawuntii dhuunfaa kootii irratti galchitaati uummata kana gargaari jette ani nyaadhee boru yoonan bakka barbaade buleoo na agartaa maatti na beekta maalummaa koo as TikTok irratti na beekta malee akkasittiin hin danda'amu dursa nama keessan dubbistanii nama achi gahee nama sana gargaaruu danda'u nama sana bira dhaabbatee akkuma mucaan sun dhaqee toonii viidiyoo waraabee uummata kanaa gadi baasee sanatti akkasumatti dhaqnee yoo ta'een alatti kana durriyyee irratti maallaqa galchee ani uummata kana gargaaree borummoo maqaa uummata kanaan nyaadhu kanuma isinitti himaa galatoomii bu'ee jiraadhu ati nuuf guddaa sanuuf galatami iddoon ani siif qabu garuu kana jedhee sitti himuu hin danda'u dhugaa waaqa galatooma Oromoo ko thank you galatoomii yaada bareedaa ifalaa edan rakkadhe beektaa eda dubbadheeraan eda ummanni azzalan ture naa ijoollee ol galchitanii akkasitti ijoolleen hin jiran ture garuu nagalchuu diddanii malee ijoollee sana nam beekaa itti himuu hin danda'a ture Muuviyaan waa tokko dubbachuun seene beekta haati Faaxee maqaa kee dhooftee waan kana jetteen qabdu sii galee haatammoo wanta hojjechaa jiru isa durii caalaa eenyummaa kee agarsiisaa jirta waan ta'eef sunnatti toleera garuu Faaxee kan isheen dubbattee tokkoof tokko warroota biraarraa dubbatte irraan kana fi sirraa jecha tokko kaastee hin dubbanne. Kan isheen ajjala deemanii haadha Faaxeedhaan jedhare. Isaan sun beektaa dhiis girrisaa jalaa isaan beektaa koomentii barreessuu irratti sirratti shaakuu. Koomentii koo dhalli koomentii isaan dhuma warri akkas jedhan jechaadha fayyuma hodoloo odeessaa duraan kan hafe iseenii maqaa dhooftee dubbatte iyyuu nama sadiirraa. Siigalee kanarraan kan hafe wanta qineedhaan dubbatte maal jedhan sana inni sun kijibadhaanii. Siigalee ati immoo uummataaf sagalee taa'e waan barbaade yoo dubbate nan laallatu ana qinee dubbate qinee dubbate nan laallatu ana abbaan isaa laallatu dhaqee dhaggeeffatu malee
Ani Iseen Nena lalatuan. Iseen maqaa nama sadii dhoofteetu nama sadan sanarraatu haasofteeniin maaliifi kaleessoo dheengaddoon nun Oromoo jettanii asirraa lafa dhiittu maaliifi har'a sagaleen taane eessa jirtu? Bakka. Gaafa kanee gaafa konsertii gaafa amaaraa ta'u fiddanii dhattu qamisii udduutti jalatti murattanii har'a maaliifi Oromoodhaaf sagaleen taane jettee dubbatte seen. Ati immoo wanti ammaan kana gochaa jirtu. Maaltu na laalatare kun ummata abaaramaa jedhanii haadha baatee lafaatee jettanu maaltu na laalatare kun. Ati kan waa hiikan jedhe kana dubbachaa turte raachedhaa fi nama biraatiin akkasittiin dubbatte malee waa'ee kee namni dubbate hin jiru. Mubee isaan namni walitti nama buusuu hin barani beektaa namni kun miidiyaan kun dhugaa rabbi gisee tokko tokko kan innaan ilaalu waanuma baqqaan namni akka wal nyaatu akka namni wal intinii jedhu barbaadu namoota walitti buusanii tooni jechuudha. Dhugaa dubbachuuf uummata Oromoo akkasii ajandaa uummata salaalee ukkaanfamuu warra barbaadan xiyyaa barbaada. Sinii galee. Amma dhaqanii isaan lamaan osoo wal lolanii ati wanta argattu tokko hin jiru barre maallaqni itti siin kaffalan. Kabiraan gochaadha mubee siinii jechaadha alaati tuqqufaatii ta'eeti wantoota sirratti odeeffamaa ture hundumtuu kan si kuffisu ture sii galee. Isaan immoo qaama ergama mataa isaanii qaban Oromoon tokko gaafa Oromoof dhimma Oromoof dhaabbatu qaama sana kuffisuu barbaadu waan ta'eef ati jechoota isaanii dhageessitee duuballee hin deebiini kufuuf illee yaadin. Sii galee dhiibin daranuu si jabeessuu qabaaniin. Nama warroota ammeenya kee qabanidha. Warroonni kana sirratti haasa'an. Kanaaf iyyuu ati akkuma kanaan dura gochaa turte har'allee boorillee uummata keessa sagalee ta'uun dhiisini. Ani Harargeefiin bakka bu'ee kajee feemasoota. Sii miti. Habiibi ati akka Oromoo jirta. Sawaraala. Kanaaf Habiibi akka macaatuu lamaatti gargaarta yoo feetanis uummata Oromootti hojii argachuu qabdan. Mirga keessan waan isiniin malu isintu beeka. Si galtee? Kanammoo si osoo hin ta'initti mana raachuuti jira, mana abdii geetaachooti jira, uummata cina dhaabbachuu qaban. Gaafa feemasni asirra dhufee an akka arsiititti ni jira. Akka Harargeetti maayikiidha, akka arsiitti taphaluu jaanii yaa bahanii ati akka Oromoo jechaa turte gaafsanis keessa hin jirtu Habiibi. Dhageeffadhu. Kanaaf ammallee yoo feetessee Bakka sabboonaa koo waan yoo feetessee garuummoo uummanni kaan Koppiliin godhaa dhimmichi amma gurbaa tokkotu gara salaalee deemee jira. Sanan gastiirra galfadhaa. Jabaadhu bakka nan dhufa. Nan dhufa gastiirra naa galcheedhaa galcheetanii mee mani salaalee jiran adda baafadhaa. Galatoomuu sabboonaa koo. Ulfaadhu. mari'achiisa Habiibi. Sitti haa tolu. Ani hin beeku.